Haala hundumaa keessatti galanni kan Waaqayyooti. Waaqayyo waan hundumaa nu gargaaree, nu gammachiisee, fataa akka jennee jiraannuuf Waaqayyo haala nu mijeesse. Isaaf immoo galanni isaaf haa ta'u. Ashamaa harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa, kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qabaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a immoo egaa Waaqayyo seenaa jijjiiree. Duraanii kushiina abiddaa irratti waan hundumaa hojjetaa ture. Har'a immoo galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ibsaan yeroo darbe akkanaa galee viidiyoo waraabee isin beeksiseen ture. Har'a immoo egaa akkuma biyya Arabaatti kichinii koo irra dhaabbadhee eelee koo qabsiifadhee eelee koo buddeena koo tolfachaa akkasuma istoofii koo irratti waxii hojjetachaa jira jechuudha. Egaa wanni hin darbine hin jiru. Eelee amma qabsiiseen jira dhugaa dubbachuudhaaf. Eelee qabsiiseen jira. Akkuma argaa jirtanii eelee dheengadda argee eeleen koo addisiidha. Eeleen koo kun kana fakkaatti baay'ee bareedduudha. Egaa akkuma argaa jirtanii daawwattoota koo liixii koo qopheeffadheen jira. Haala kana fakkaatu liixii koo qopheeffadheen jira. Buddeena tolchuudhaaf eelee koos qabsiiseen jira. Naa ho'aa jirti. Haa ta'u malee egaa kichiniin koos kana fakkaata. Kichiniin koo kichin kaabineetii kana fakkaata baay'ee guddaadha. Kichin kaabineetiin kun gubbaa isaarraa bishaan hin galu. Haala baay'ee bareedaa ta'een hojjetame innis. Egaa waxii hojjechaa jira. Waxii kan inni hojjedhee xumures jira. Kan hanganaa hojjedhus. Egaa waxii dinnichaa hojjedheetiin jira. Akkuma argitanii dinnicha diimaa na barbaachisnaani yeroo baay'ee dinnicha allichaas diimas akkuma namaa mijatetti hojjetu garuu immoo dinnicha diimaa hojjedheen jira xiqqoo. Goommana illee nan hojjedha jedhee haala kanaan miiceen jira. Goommanas miiceen jira. Qaaraallee mureen jira. Amma gaatuman buddeena koo tolchuun asirratti istoofii koo irratti waxii tokko hojjedhee xumure waan ta'eef goommana koos hojjetadha. Egaa kichiniin koos kana fakkaata keessisaa eeleen koo bakka sana jira. Kichiniin koos bakkuma kana kichin kaabineetiin bakkuma kana jira walirraa fagoo miti. Asumatti buddeena keessan tolfachaa asumatti immoo istoofii keessaa waan barbaadan istoofii keessaniin waan barbaadan hojjetachuun isiniin jedha. Kunoo akkanatti fataa jennee jirra eelee keenya wajjiniin. Yaa ogaa yeroo darbe yeroo baay'ee yeroon eelee biraazarii riguu akkamitti akka rigamu isin agarsiiseen ture. Eelee riguun baay'ee nama hin rakkisu. Haala salphaa ta'een eelee rigattanii itti fayyadamuu hin dandeessu. Eelee kana immoo har'aan guyyaa lammaffaadha. Iddoon itti tolchuu jalqabe kan kiyyaa. Isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf waan akka kanaa nama boonsee argeeyyuu hin beeku isiniin jedha. Akkuma argaa jirtanii buddeena haala kana fakkaatuun. Buddeena haala kanaan baastii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee waan ajaa'ibaati. Guyyaa lammaffaa ishiitti rigamtee guyyaa lammaffaa ishiitti buddeena ajaa'iba akka kanaa baasuun ana baay'ee tokko na ajaa'ibe. Dhugaa dubbachuuf eeleen akkanaa kuni wannuma tokko waan isheen nama dhibduu hin jiru. Haala adda ta'een buddeena ija saafataa gooteeti nama baastii kun akkuma argaa jirtan kana xiqqoo gola keessa gaa waan ta'eef dimimmisuu danda'a isa jedhamu malee kun akkuma argitan kanaadha. Eelee akka kanaa argee hin beeku. Eelee kanaa osoo biyya Arabaatii hin dhufin duratti namni naa bitee na eegee baay'een jaaladhee bal'ina isaas baay'een jaaladhee. Egaa kun hojii tolchuus jalqabeera waan ta'eef baay'ee tokko nama gammachiisa. Dhugaa dubbachuuf namni maabiraata qabu istoofii mana keessaa qabu eelee fayyadamu baqa hojiin qaba jedhee hin yaadu jechuudha. Haala salphaa ta'een tolfatee nyaata. Haala salphaa ta'een waxatee nyaata jechuudha. Waan nama dhiphisu hin jiru. Bicha Itoophiyaa keessatti kan si dhiphisu yoo eelee ibiddaatiin hojjettee baay'ee si dhiphisa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee si dhiphisa. Ittoon achirratti hojjetamu ittoo achirratti hojjettee gana achi immoo deebitee eelee ibidda qabsiistee qoraan falaxxee maal kana jettee
baay'ee tokko ulfaata dhugaa. Inni kun immoo waanuma nama dhibu tokkoyyuu hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Haaluma salphaa ta'een rigduu baay'ee waan ulfaatus miti rigaaneelee baay'ee waan ulfaatus miti. Isiniin jedheeraa yeroo baay'ee yeroo eelee riguu in argitu. Eelee biraazarillee yeroo riguu baay'een keessan in argitu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waan nama ko'oomsu miti bichaa dhabina kan nama ko'oomsu. Dhabinuma qofatu nama ko'oomsa Itoophiyaa keessatti qabaatte taanaan wanni hunduu yeroo gara yerootti si mijataa deema. Jalqaba osoo hin taane jalqaba irratti maaf kun hin mijanne yeroo baay'ee hin gungumna maaliif dafee nuuf hin mijanne anillee akkas jechuudha maaliif nuuf mijanne jennee ni gungumna garuu immoo guyyaa fedha waaqaa ta'ee wanni hundumtuyyuu inuma mijata jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kunoo akkuma fedha waaqayyootti naa mijatee eelee kofataa godhee tolfachaa jira. Xiqqoo immoo baallii kaduraarra nan jijjiire sababni isaa liixitu garmalee yeroon qal'isu liixinatti baay'annaan baallii isa guddaa kanatti jijjiire. Egaa wannummaan hin mijanne hin jiru hordoftoota kiyyaa hunduyyuu guyyaa eega malee hinuma mijataa wanni hin mijanne hin jiru. Egaa kishin kaabineetiillee gosa akkanaa hojjechiifadhaa keessattuyyuu barri isa akkanaatiif isin fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf kana keessa baaldii gurguddaa fa'aati kan inni kaa'u jechuudha. Kana keessa baaldii daakuu itti naqamu fa'aati kan inni kaa'u. Kishin kaabineetii amma odaa hojjechiistanii wajjin hin rakkatina. Kanarratti wanta barbaadan hojjettu akkuma biyya Arabaatti waan ta'eef itti yaadatii kishin kaabineetii bareeddullee hojjechiifadhaa. Kana fakkaata egaa jaalatamtoota kiyyaa waan biraatiin walitti deebinaa. Nagaa fayyaanaaf qabaadhaa. Viidiyoon egaan dheerata haga biddeena guutummaa isaa tolchanii xumuranitti viidiyoon ni dheerata waan ta'eef kanumaan nagaatti isin jedha. Otoo irra hin darbin dura waan isin yaada isinitti himuu qabu yeroo baay'ee biddeena maa guuttiin tolchitu jettu. Fakkeenyaaf bakka kanatti biddeena yoo tolchite eeleen si jalaa bada. Sababni isaa eeleen bakka kanatti eeleen kamiyyuu ni qabdi waan ta'eef kanarraa xiqqoo sissitee tolchuun dirqamsiisa. Ani immoo of eeggannoo meeshaa kootiif of eeggannoo gochaatti kan inni hojjedhu malee akka barbaaddetti miti. Biddeena guutee tolchuu wallaaleetiin miti. Kanallee sirriitti hubadhaa. Ani eelee aaduudhaan yeroo biddeena qabdu aaduudhaan waan ta'een isa namni sossoqu sana natti hin tolu bartee koos miti waan ta'eef ammuma taate biddeena bareedaa akka kaastu biddeeni tun citiin akka ka'u barbaade akkanatti tolfadha giddu galatti malee akka kana dirasii fideetti guutee booda soquu hin naqu. Kanallee beekuun dirqama isiniin jedha. Yeroo baay'ee biddeena guuttee maal tolchitu namaan jettu namni egaa akkuma bartee mana isaatiitti isiniin jedha.